Gurri ati maaf hin guddanne jedhanii gaafannaan kana hunda dhagee akkamiin hin guddanne jechuudhaan deebisee jedhan. Ala dhaabbattee yoo ilaaltu manni amantaa kun akkuma manneen amantaa birootti bareeda. Gibbii mana amantichaa keessatti garuu baay'inaan hantuuta 25,000 ol ta'utu nyaachifama jedhama. Kun hunduu garuu nyaata dhabee yookaan immoo xamata jalaa bahee utuu hin taane lammiileen Hindii itti yaadanii aannan achi keessatti obaasaa jiru. Manni amantii kun Bikeernar jedhamee kan beekamu yoo ta'u akkuma nuti sheeka yookaan immoo qeesii walumaa galatti gaggeessaa mana amantii tokko itti kabajnutti isaanis hantuuta kabajuudhaan achi keessatti aannanii fi daabboo waan argatan nyaachisu. Kunis addunyaarraa adda waan isa taasisuuf jecha turistoonni yeroo baay'ee mana amantichaa guutanii daawwatu. Akka warri amantii kana hordofan jedhanitti hantuutota 25,000 keessaa inni tokko adii waan ta'eef isa adii san yeroo daawwatutti harkuun akka waan carra qabeessa ati taateetti ilaalu. Akkasuma yeroo waan wayii kadhachuu barbaadan hantuutaaf waan akka daabboo qabanii deemu. Yoo hantuutichi daabboo sana utuu isaan lafan ka'in harka isaaniitti irraa nyaate akka waan baay'ee milkaaniitti yoo inni irratti didemoo akka hin milkoofneetti hubatu. Warra amanticha hordofus ta'e warri daawwannaaf dhaqan dirqama kophee baafatanii seenuudhaaf dirqamu. Aannan meeshaa bal'aatti naqamee mana keessa lafa kaa'ama. Kan inni irraa nyaatee fi akkasuma keessa fiige aannan eebbifame jechuudhaan waliif qoodu. Kaanis garatti dhugu, kaanis qaamatti dibatu. Mana amantii kana kan eeguu fi kan daawwachiisu namicha Gaajjaandaar jedhamu yoo ta'u, yeroo gaazexeessitoonni Naashinaal Ji'oogiraafii iddoo san deemuudhaan fooliitu namatti dhagahama jedhanii isa gaafatan foolii eebbifamaadha jechuudhaan deebisa. Addunyaan bal'oodha. Waan ati hamaa jettee fudhattu kan biraa gaarii jee fudhata. Warri fayyaatii fi saayintistoonni baay'een hantuunni baattuu dhukkubaa fi vaayirasii garaagaraati jedhanis isaan kana hin dhagayan. Inumaayyuu kan inni keessa gangalatee aannan kana yoo dhugde ni fayyita jechuudhaan amanan. Ajaa'iba! Biyyoota Awurooppaa keessatti kanaan dura dhukkuba hantuunni gurraachi fide jechuudhaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1347 hanga 1351tti namoota baay'ee kan nurraa fixe jechuudhaan maqaa du'a gurraacha jedhanii moggaasaniitu. Hindoonni garuu ajaa kana keessa haala kanaan jiraatu. Ajaa'ibaa bar hin jettani. Viidiyoo kiyya kanarraas kanumaan xumuraa guyyaatti aanutti viidiyoo biraa qabadeen isiniif dhiyaadhaan hangasitti chaanaala sabiskiraayib godhuu viidiyoo laayik godhuun dagatinaa isiniin jechaa horaa bulaa.